Habibi, kamtu qarsa. Warri hadda waan kana fudhachuu dhufe harka qalleeyyii ta'e xaafii kana zayitii kana fudhachuu dhufe waggaa dhufummoo warra akka kanatti kennu rabbi isin haa godhu. Si kana isinuu beektu mallattoo maali akka taate? Ani hin dubbadhu isinumti dubbadhaati. Ergaa qabdi. Habibi, kamtu qarsa. Measih kan kita bilang kumpang godina apa male karena betul lupa. Tapi semua agama kena bunda tu wajiran kena bunda tu anak berarti. Dua dekat sekitar pulau sekolah dia tu ini kamu sembilan tahun. Boleh kalau tak kamu mati dekat lagi dekat karena wajaran dulu. Jangan saya wajar pergi semua nak mati jaga jarak benda waktu tadi. Kamu wajar bercisa anak kata harai Roma jarak maruki mata anak anak sudah jelas saya dulu kot dulu si Yusuf amma Yusuf manni guna neuli gadin namain ada kot sudah jelas kalau akar gatu sama macam udah anak kerja itu lepas beli nisi cara masa kalau tapi jauh kamu kalau mau tahu anak kisah lalu ni cara jatuh mati ul Roma ada bugame wajib on nanti kali kan tahu dah fi umat balam jatuh mati anak kerja kalau kau hendak kita benya dun pada tu lafa bona om shamur radan do isar kuma pertama orang kan kamu tahu Roma jalisi kamadi kuma pertama orang lafa butuh jagugne jalisi kan macam itu tapi anak kerja wajib avocado wajib muzi wajib bokolo wajib kurale gara-gara hedung kampe kam cemu tahu muzi om Sudan sadar kabiya lat anak ergujal kabdeda om shabunati ni si Roma be kamatan temu tahu om shabunas ofra afte biya lat fergu kana igal temu tahu avocado muzi ogotan sadangkan wal transte ana export gote ana kun ana naga kabeti ana jala lakab ana tukumba kab duhi pakke nyuma ko na kab do sa sima kabi kara kadila Salaka malka kun sirna keenya gamoo fakkaatu qabaachuu qabna. Keenya gamoo kana baatii torba keessatti sadarkaa kanarra ga'eera gamoo waajjira paartiiti. Gamoon kun seensonni isaa hoggansi isaa manni ala taa'ee akka kana dura akka jalatti mari'achuu iddoon mallataa hin jiru. Keessuma gaarii gamoon kun galma kana fakkaatu qaba. Barii dhimma uummata kanaaf barbaachisu uummata kanaaf danda'a waan jedhu keessatti mari'ataa as keessatti manni keenya uummata paartisaa jaallatu uummata nagaa jaallatu uummata misooma jaallatuu fi uummata tokkummaadhaan walitti dhufee waan gaarii yeroo gabaabaa keessatti hojjechuu danda'u ta'uu isaa Presiden Jenderal Kusinagarga.
qabsoo dargaggoota magaalaa sarboota argamanuu bara dheeraatu qabsaa'anuu tokkotu jedhanuu lamatu jedhanuu lafa danuusaa masgiida hedduu ijaaruudhaan bulchiinni aanaa keenya silaa utuu bituu ta'e qarshii guddaa barbaachisu aanaan qarsaa ummata kana ilaalee lafa kana tola kennuudhaan manni kun ummata magaalaa sarbootii fi aanaa qarsaatiin ijaaramee sadarkaa kana gahee jira. Qarsaa dhufanii oomisha jallisiituun daawwatiin bahuun hin danda'amu. Qarsaa keessatti qarsaan kana dura oomisha qamadiitiin, oomisha ruuziitiin hin beekamtu ture. Inisheetiiviiwwan 28 bocamanii gadi bu'aman keessaa tokko qamadiidha. Qarsaaf qamadiin waliin beekanu ture. Waggaa 3 as garuu akkuma agartan kun Arsii miti. Kun Baalee miti. Godina Jimmaa aanaa Qarsaa gandaa waa'ee sabbuu kilaastara Miinjee jedhama. Kilaasterri kun hektaara 130 qonnaan bulaa 26 ijaaramee jira. Qonnaan bulaan keenya akkuma agartan yeroo ammaa qorichoota garaagaraa kennaa fi kunuunsaa bishaan guyyaa guyyaa isaatti obaasaa sadarkaa kana gahee jira. Kun waan biraaf miti. Uummata keenya kadhaa keessaa baasuuf abbaatama. Gaariituu qabnu, dachee gaariituu qabnu, uummanni keenya kadhaa keessa bahuu qaba jedhamee yeroo ammaa kan hojiin gaggaariin hojjetamaa jira. Kana ergaa qabdi. Akka kana baay'ee namatti tola, baay'ee nama gammachiisa oomishni qamadii aanaa Qarsaa keessatti bifa kanaan wallahi gaafa inni hojjetame jaarsi siyaasa keessa illee hin jiru isin kun immoo namatti tolti akkanatti qabuun namatti tola waa biraa abbaatama hin bareeddi isin kun nama mararti isheen kun daabboodha isheen kun paastaadha isheen kun makrooniidha isheen kun duqeetii Skuti. Wanti isheen hin taane hin jiru. Isaan kun bulchaa bulchiinsaa aanaa Qarsaati. Isaan kun hoogganaa itti gaafatamaa waajjira paartii aanaa Qarsaati. Ammallee daawwannaa aanaa Qarsaa keessa jira. Aanaa Qarsaa keessa wantoota ajaa'iban bakka nama dhaqe keessaa tokko waajjirri bulchiinsaa guddaan aanoleen biraa hin qabne aanaa Qarsaatu qabdi. Waajjirri paartii gamoon guddaan baatii 7 keessatti ijaarsa xumurarra ga'uun kilaastarri qamadii hektaara 130 ijaan ilaalamee hin dhumu akkuma isin argaa jirtan kan aanaa Qarsaa keessatti oomisha aanaa Qarsaa namatti tolu. Baga nagaan gara aanaa keenyaa dhuftan isiniin jecha. Egaa aanaan keenya aanaa misoomaan beekamtu, aanaa nageenyaan beekamtu, aanaa hojii jallisiidhaan baay'inaan beekamtudha. Bu'uuruma kanaan amma iddoo ammatti argamnu kuni gandaan ganda waa'ee sabbuuti kan jedhamu. Kilaasterri kun kilaastera Miinjee bal'inni qamadii asirratti faca'ee jiru hektaaraan waan amma bulchaan keenya kaasan ta'ee hojiin kun dinagdee biyyaa jijjiiruu keessatti fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessuu keessatti gahee inni qabu olaanaadha. Mallattoo keenya kan nuu ta'uu danda'u oomishne keessa immoo dhaabbanne daawwachuun dabalataan immoo abbaa tamaamina iddoo kanatti argachuun nu hundaaf injifannoo guddaadha waan ta'eef ulfaadha isiniin jechuun barbaada. Magaalaa keessa qofatu hin ta'in baadiyyaatti akkas ba'anii hojii misoomaa daawwachuun isinis ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna maqaa uummata keenyaatiin. Egaa ergaan nuti qabnu yoo jiraate dachee gaarii qabnaa, uummata gaarii qabnaa, qilleensa haala mijaa gaarii qabnaa, teenyee kadhachuurraa hundumti keenyaayyuu hojii misoomaatti aduullu. Bishaan lafa yaa'u kun tola lafatti baduurra lafti kana fakkaatu lafatti baduurra kun waggaa dheeraa lafa duwwaatti bahaa ture. Kana as keenyee suufii gaggaarii kennee biyya biraatii kadhataa turre. Kun dhaabbachuu qaba. Asii of danda'uu qabna oomishaan jennee kan itti kaane kana uummanni hunduyyuu ganda hunda keessatti akkuma agartan kana eddee hundatti akkas oomishni akkasii yoo baay'ate rakkinniif gadadoon biyya keenya keessaa hin buqqaati waan ta'eef ergaan kun gama keessaniis dargaggootaatiif jaarsa akka keessanii kanattis nuuf darbuu qaba. Du'aayiidhaan dargaggoo keenya buqqee dhaabbachuu qabdu. As keessa bilisummaatu jira. Aanaa Qarsaatii lafatti kana yakutoo fudhadhee isii kala liyyaaramaan xiqqooti akkasiin irra hin baaneeffaniyyi isii kala qorichatti biifataa jira.
akkuma beekamu ammallee daawwannaa aanaa qarsaa keessa jiru itti fufnee jirra. Bakki nuyi itti argamnu immoo bakka oomisha baala shaayiiti. Baalli shaayii biyya keenya keessatti duraan baratamaa miti xiqqoo godina Iluu Abbaa Boor qofa keessa jira. Amma immoo aanaa qarsaatii fi aanaa gommaa keessatti baala shaayii kanan daawwadhe. Kun immoo bakka inni itti oomishamaa jiru baay'eedha laasi. Inni kun haaraadha, inni gara kana. Inni kun haaraadha bara kana. Kuni kan buleedha. Bara darbeedha kun saalana dhaabbatu jechuudha. Kunis saalana haaraa bara kana. Katiingii isaa dhufee kan dhaabbataa jirudha baalli isaa. Baay'inni biqilaa baala ishee iddoo kanatti argamu. Inni gara kanarra jiru yoo xiqqaate gara 500 kan ta'u. Kunis gara 500 kan ta'u. Sanyii bunaa isin ittiin fakkaatin. Baala shaayiiti. Baalli shaayii godina keenyatti oomishummaan isaa baratamaa ta'ee amma immoo daran kan duraanii caalaa bareechee oomishamaa jira. Iddoo boqonnaa magaalaa keenya qabdu. Isee supa sirra achiiftu malee nuumana yoomeessa booma dabii numarra ciimna. Yuree dhiigni sallee kutuutee kootiin fuudhii jirtu si wayii argite malee nuuma kamiinuma aadaan ciimna badaa keessa. Siifuu biyyatti kun teknooloojii wal barate. Kanaafuu aanolee godina Jimmaa aanaa isa xumuraa ta'e immoo aanaa baay'ee dinqisiifadhe. Isuma haqiiqa. Moofaan inni kootii kun hin balleessuudha jedhan ta'u. Jarri keenya ammallee aanaa qarsaa magaalaa Sarboo keessa jira. Daawwannaan isaa itti fufa. Firaashii isii kana utuu jibaadhe kun. Goseef ruudhuudha. Meesii jala laalaa kutaasisaa. As keessa. Yeerappee. Yaa jara katamaa kana. Katoraadhuma minaaniitti bakkee ba'u. Fakkeenyaaf kun katoraa boqooti. Mee kana laalaa laasii irra keessaa kana laa. Masaraadhuma mootii Baajifaar fakkaata. Isuma haqiiqa. Wallaahi hoteela haaraa aanammaa magaalaa Sarboo keessatti ijaaramaa jirudha. Isaa isa tokko. Galmi xiqqaanis ganaa ijaaramaa jaarsarra jira. Kun gamoodha fuuldura kana kan jiru. Waan hunda kan murtaa'e waltajjii garaagaraatiif kan ta'u. Iddoo ijaaramaa deemaa jirudha. Oke, salam alaikum. Inyana. Ala kuma ko bisa zumba. Zimbro. Wala pa si Mati? Nagana? Akka? Kayana? Nagana? Kanan gasa kanan tayo kan dia saya bute bulchitu dubartii aanaa yeroo jalqabaatti aanaa nooraa bulchanan bulchituu dubartii kan gandaa immoo aanaa qarsaa ganda baabboo keessatti nani kunoo isaan qalanaa teedaf keessaa faaratumaa koo fakkaatti siifoo teessaa qalamiin qabdu doofaadha. Ummata keenya beektus fudhatamummaadhaan waajjira bareedaa kana fakkaatu ijaarree waajjira kana waajjirri kun baay'ee bareedee sinumatu ijaarsisee galtanii ummata ijaarsisee hawaasa keenya hiriirsinee qaama garaagaraa hiriirsinee waajjira kana ijaarree daandii keessus murtoota iddoo rakkoo ummataas ilaallee ummata kan keenya sirrumaan gaggeessaa jirra. Mee amma immoo bakka wayii sin geessin. Bakka sana immoo walumaan daawwannaan dhufaana tura. Ammallee aanaa qarsaa keessa jirra. Otuudhuma aanaa qarsaa daawwannu bulchaanii warra baatii ramadaanaatii fi namoota akka qalleeyyiidhaa fi deeggarsa gochuudhaa fi kan nu qopheessinee dhanne daawwannaa naan jedhan. Akkuma isin argaa jirtan wanti isin argaa jirtan kun zayitiin kun minaan daakuudha miti. Daafiidha? Kubbaayyaa sadii aanaa anis akka qalleeyyiidha otoo naa kennitanii. Baga waggaa geesse. Aamin baga waggaa geenye isii kana utuu naa dhaquma kooti fuudhe. Namatu naa qabe malee silaa fuudhee deemeera. Egaa isuma haqiiqaa bulchaa aanaa kana baay'een galateeffadha. Namoota baatii ramadaanaatii haala kana minaan isin argaa jirtan qopheessuun isaanii
baay'ee natti tolee baay'een gammadee otuu aanaa qarsaa daawwataa jiru kottu meenaan jedhan maali jedheetu manan hin barree. Giseen dhufu kunoo kana namoota harka qalleeyyiidhaa fi deeggarsa gochuudhaaf kan nu qopheessine jedhan. Ishii gaa bareedaa inni xaafii kubbaayyaa lamaa fi zayitii liitira 3 kuma kootii kan buutee deemaan jedhee dhufe. Ramadaanii fi jimmi sadaqaadhaan beekamu. Akka kan. Uummanni keenya yaaddoo malee sooma isaa akka soomu. Dhiphoo malee akka soomu. Ramadaanii dhufu kun ramadaana nagaa. Ramadaana kayrii fudhatee dhufu. Ramadaana afiyaa fudhatee dhufu akka nu ta'u. Du'aa kadhaa. Rabbiin nama waggaa ga'ee soomu rabbiin waa godhu. Nama soomni keenya immoo irraa qeebalamu rabbiin waa godhu. Warri hadhaa waan kana fudhachuu dhufe harka qalleeyyii ta'e xaafii kana zayitii kana fudhachuu dhufe waggaa dhufu immoo warra akka kanatti kennu rabbi sina godhu. Anati isinis rabbi rakkina keessaa baatu. Anis ati kuma kootis qeedhaa bofa waadaa jirra rakkanne. Anati isinis rabbi rakkina keessaa baatu. Kanaaf rabbi waggaa waggaadhaan nu haa ga'u. Bulchaa keessa warra kana qopheesse immoo bulchaa dabalatee hundinuu galatooma nu rabbi jara haa bulchu rabbi bakka guddaadhaan jara ga'u. Tamaamilaa loree rabbi bakka guddaadhaan haa ga'u. Nagaatti gaafa.